መቃባ ከኔልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀተኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከኔልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀተኮ አሜን። ከበጀምቶታፍ jaalatamtootni maatiiwwan Kiristoos nageenya gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos hanga qarqara du'aatti xumura du'aatti kan nu yaadateen kan nu jaallateen maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam ooltanii, akkam sa'a kana geessanii. Ameen. Maqaan uumaa keenya fayyisaa keenya uumaa keenya Sillaasee bara hanga baraatti kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuun Waaqaa qulqulleettiin qulqullootaa Dubreen Maariyaam maqaan ishee guddaan kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamootaa, qulqulloonni duukaa bu'ootaa, qulqulloonni abboonni raajoonni, wareegamtoonni Waaqayyo kenna sadarkaa qulqullummaadhaan isaan badhaaseen isaan mudeen maqaan isaanii guddaan bara hanga baraatti kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon arjummaa isaaf jaalala isaan eebba isaan eebbisee akka baay'ina balleessaa keenyaa fi akka baay'ina balleessaa cubbuu keenyaa osoo nutti yaadiin jaalalli isaa kan baay'atee dhiifamni isaa kan baay'atee dheekkamsaa kan fagaatee Waaqni abbaan keenyaa eegee eegumsa isaatiin isaa kana kan nu ga'ee ulfinni galanni bara baraan ol Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo egaa koorsii seenaa mana kiristiyaanaa jedhu yeroowwan darban keessatti waliin barachaa turreerra. Isaan kana keessaa egaa torbeewwan darban keessaa mata dureen nuti barannee seenaa duukaa buutota 12 aga Waaqayyoo fedhee fi eeyyami waliin ilaalaa turreerra. Egaa duukaa buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yagguu addunyaa kanarra sagalee isaa jireenyaa barsiisaa turetti duukaa bu'ummaadhaaf qulqulloota 12 akka filatee ni arganna jechuudha. Isaan kanas qulqulluu Phexros hangafa taasisee hangafa duukaa buutotaa taasisee fi isaaniif akka file isaan irraan boodatti immoo kan jiran guyyaa har'aa waliin ilaalee waliin baranna. Waaqni abboolii keenya abboota keenya iccitii isaa ibsee fi isaaniin irra bulee addunyaa dukkana turte kana gara ifaatti akka isaan fidan gara ifaatti akka jijjiiran isaan waliin ta'ee hafuura qulqulluutiin isaan jabeessaa raajota wajjiniin ture akka isaan barsiisaa ture. Har'as immoo nuufis iccitii isaa nuuf ibsee laphee Lidiyaa kan bane laphee keenya nuuf banee sagalee jecha Waaqayyoo laphee keenya irratti nuuf barreessee jecha isaa isin jijjiiramneen mana isaa keessa deddeebinee akka dhaaltota mootummaa isaa nu taasifatu fedhaaf eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenya guyyaa har'aa kan ta'u seenaa mana kiristiyaanaa bara abboota duukaa buutotaa kan jedhu ta'achuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo abboota duukaa buutota yookaan immoo duukaa buutota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 wayitoota darban keessatti akkuma waliin ilaalle guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti seenaa mana kiristiyaanaa bara abbootaa duukaa buutotaa kan jedhu wajjiniin baranna. Waaqni abbaan keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Egaa duukaa bu'oota adeemsa duukaa bu'oota hordofuudhaan abbootii amantii kiristiyaana babal'isaa turan keessaa abbootiin duukaa bu'ootaa isaan gurguddoodha jechuudha. Yookaan immoo isaan guddinaan caqafamanidha jechuudha. Egaa abboota duukaa bu'ootaa yookaan immoo apostolic fathers warreen jedhaman jechuudha. Isaan kun duukaa buutota yookaan immoo abboota duukaa bu'oota irraa argaman jechuudha. Firii duukaa bu'ootaa jechuudha. Egaa akka walitti markaan dhaabne duukaa buutonni 12 Waaqayyo gooftaan keenya aangoo isaatiin kan muude gara addunyaa hundumatti deemaa barsiisaa akkuma jedhee
sagalee isaa gara addunyaa hundumatti deemanii faca'anii akkuma barsiisan yeroo barumsa kana barsiisanitti immoo isaan duuka buutota kan filatanidha jechuudha. Duuka buutota ofii isaaniitiin firii isaanirraa kan argaman guyyaarraa immoo kan barannu jechuudha. Egaa nuti immoo firii isaaniiti jechuudha. Firii isaaniiti jechuudha. Guyyaarraa kiristaanonni addunyaa kanarra jiru firiiwwan abboota keenyaa abboota duuka buutotaati jechuudha. Egaa iddoo duuka buutonni deemanii barsiisanitti wajjiniin faana isaanii miila isaanii duuka deemanii waliitiin deemanii bakka isaan deeman bu'anii ba'anii kan tajaajilaa turan isaan kuni maal jedhamaniiru? Abboota duuka buutotaa jedhamaniiru jechuudha. Egaa barri kun bara maalii jedhama? Bara ce'umsaas jedhamee tooni beekama jechuudha. Erga abboonni keenya wareegamummaadhaan akkuma yeroo darbetti waliin ilaalaa ture hedduun isaanii kaan isaanii fannifamanii magaaziidhaan baqaqfamanii mormi isaanii hudhamee mormi isaanii irraa citee gadi garagalfamanii kanneen wareegamanidha isaan duuka buutonni kun jechuudha. Isaanitti aanee duuka buutonni ka'an immoo bartoota isaanirraa akkuma baratan duuka buutotarraa akka baratan abboonni duuka buutonni kun immoo ka'anii jechuudha. Abboonni duuka buutonni kun ka'an. Egaa isaan kunis bara ce'umsaa jedhameetoo kan beekamudha jechuudha. Bara ce'umsaa jechuun duuka buutotarraa gara abboota duuka buutotaatti kan ce'ame yookaan immoo kan dhufame waan ta'eef jechuudha. Egaa abboonni kunis amantaa isaaniitiif wareegamummaa guddaa kan fudhatan abboota duuka buutotaati jechuudha. Mee isaan keessaa muraasa isaanii kaasni waliin laallaa waaqni abboolii keenya nu wajjin haa ta'u. Egaa inni jalqabaanii qulqullicha Agnaaxiyoosidha. Maqaa isaa kana yeroo hundumaa ni beekna. Qulqulluun Agnaaxiyoos eenyudha? Eenyu kan isa kamidha? Kan jedhu immoo adda baasnee ilaallachuudha. Egaa duuka maqaa kanaan kan waamame qulqulloonni hedduun irra jiraatan qulqulluun kuni qulqulluu Agnaaxiyoos isa Anxookiyaa jedhama jechuudha. Isa Anxookiyaa yookaan immoo biyya Anxookiyaatti kan muudame jechuudha. Egaa duuka bu'aa qulqullicha Yohaannis duuka bu'aa qulqullicha Yohaannis isa abbaa wangeelaa duuka bu'aa isaa ture isa wajjin iddoonni deemee iddoonni bulee wajjiniin dhiphuu garaagaraa keessa kan argee qulqullichi Agnaaxiyoos kun duuka bu'aa isaa akka ta'ee fi akkasumas immoo Phaaphaasii Anxookiyaa isa lammaffaa ta'ee mana kiristiyaanaa tajaajilaa akka ture qabsoorri qulqullicha kanaa ni beeksisaa jechuudha yookaan immoo nutti himaa jechuudha. Egaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 1-6 gaafa dhaqnee dubbisnu Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutatti wanti dubbate tokko jira. Duuka bu'oonni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maal jedhanii gaafatan? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara isaatti dhiyaatanii jira. Gara duuka buutonni gooftaa Yesuus Kiristoosii 12 gara Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaatanii too yaa Waaqayyo yaa gooftaa mootummaa Waaqayyoo keessatti hundumarra kan caalu eenyudha jedhaniitoo gaafatan duuka buutonni jechuudha. Gaafa kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos daa'ima keessaa daa'ima tokko fidee isaan walakkaa dhaabee jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 bareechaa dubbisa. Hiika isaa waliin jechuudha. Hiika isaa waliin. Daa'ima fidee isaan gidduu dhaabe. Yommuu kana akkas jedheetoo isaan barsiisuu yookaan immoo isaaniif ibsu jalqabe jechuudha. Egaa dhuguma isinitti himaa mootummaa Waaqayyoo kan dhaalu akka ijoollee kanaa yoo taatan qofadha yookaan immoo akka daa'imaa kan ta'e qofatu mootummaa Waaqayyoo dhaalaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo? Mootummaa Waaqayyoo kan dhaalu daa'ima qofadha yookaan immoo warra daa'imaa qofadha gaafa jennu lakki miti. Akka daa'ima kanaa yoo taatan malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin dandeessan jedhanii. Abboonni keenya kana maal godhu? Hiikan fidu jechuudha isa kana. Hiikan fidu. Gaafa fidanii akka mucaa kanaa yoo taatan malee yookaan immoo akka daa'ima kanaa yoo taatan malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltanii gaafa jedhu egaa daa'imti amma wal loltee amma warreebdee amma dhoqqee walitti arteetoo booda deebitee jaalala waliin jiraatti. Kanaaf isinis namoota wajjiniin gaafa walitti buutan yaada garaagaraadhaan gaafa namoota wajjiniin walitti buutan deebi'aati waa'ee cubbuu keessan sanaati waliif dhiisaa dhiifama waliif taasisaa jaalala waliif qabaadhaa jechuudha. Jaalala waliif qabaadhaa jechuudha. Gama biraatiin immoo gaafa fidan abbaa kana yookaan immoo qulqullicha Agnaaxiyoos kana Waaqayyo uumaan keenya Yesuus Kiristoos daa'ima kana gaafa isaatti dhiyeessu guddatee
baratee aangoo daqqannummaas fudhatee aangoo paappaasummaas fudhatee hanga biyya gaggeessutti hanga mana amantaa gaggeessutti kan ga'e akka kanaatti amantaa keessan yoo cimtan malee waaqayyoodhaan yoo beektan malee tajaajila mana waaqayyootiif yoo dhaabbattan malee mootummaa waaqayyoo arguu hin dandeessan dhaaluus hin dandeessanii jedhee duuka buutota kanaatiif iccitiisaa ibsee warreen uummata naannoo sanaa yookaan immoo barumsaaf dhaabbatan sanas ni barsiisee jechuudha. Egaa daa'imti yeroo sanaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 irratti arginu kun qulqullicha Agnaatiyoosidha jechuudha. Egaa qulqullicha Agnaatiyoos kun bara yookaan immoo mootummaa Qeesaar keessatti bara mootii Tiraajin leencaaf dabarfamee akka kenname. Sababni inni leencaaf dabarfamee yookaan immoo leencaaf kennamee wareegame inni guddaansaa waa'ee waaqayyo waan barsiise jechuudha. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisummaa isaa waan barsiise. Egaa isa kanaatiin wantoota gurguddaa 7 akka barreessa ta'u manneen kiristaanaa Efesooniif, Teeraalisiif, Roomaadhaaf akkasumarree Maagneesiyaadhaaf akka biyyoota kanaaf ergaawwan gurguddoo 7 akka inni ergarree ni argina jechuudha. Sababa kanarraatiin kan ka'e warreen mootonni yookaan immoo bara mootii keessumaa bara wareegamtootaa keessadha. Kan inni kun kan wareegame mootichi yookaan immoo qulqullichi Agnaatiyoos kun mootiin Tiraajin jedhamu dhufnee ilaalla fuulduratti yookaan immoo gara boqonnaa itti aanu keessatti walitti ilaalla. Mootiin Tiraajin kun bulchiinsa Qeesaar keessatti yookaan immoo mootummaa Qeesaar keessatti kiristaanota hedduu kan rakkise kan gadarte akkasumas hanga wareegamummaatti kan geesse keessa mootiin kun isa tokkodha. Bara mootummaa isaa wareegamummaadhaan lubbuun isaa gara jireenya bara baraatti akka dabartedha jechuudha. Egaa manneen kiristaana kanaa manneen kiristaana Roomaa, Teeraalis akkasuma Efesoon fi Maagneesiyaadhaaf biyyoota kanneenii fi ergaawwan gurguddoo 7 akka inni ergarree qulqulluun Agnaatiyoos kun qabsuura isaarraa ni argina. Abboonni keenya seenaa mana kiristaanaa keessatti barreessanii lafa nu godhan jechuudha. Barreessanii kan lafa nu godhan akkasumatti dubbisnee irra darboo osoo hin ta'in akka abboota keenya wareegamummaan irree dhufe wareegamuu akka qabu akkasumas barnoota isaan barreessanii barsiisanii darban sanaan ittiin jiraannee akka mootummaa waaqayyoo dhaala qulqullummaadhaaf akka geenyuuf abboonni keenya kana barreessanii lafa nu kaa'anii jiran jechuudha. Isaan keessaan jalqabaa barreeffamni yookaan immoo ergaa isaan barreessan keessaan jalqabaani sirna mana kiristaanaa bitamuun akka barbaachisu jechuudha. Sirna mana kiristaanaatiif bitamuun akka barbaachisu bal'iseetoo manneen kiristaanaa Efesoon Roomaa keessa warreen jiran Teeraas keessa warreen jiran kanaatiif bal'inaatiin akka barreessee ergeen ni arganna jechuudha. Egaa kiristaanni kamumtuu ammas biyya sanaaf ergame malee har'as guyyaa har'aa manneen kiristaana kamiyyuu keessatti ergaan kun hojiirra ni oola. Kanaaf sirna mana kiristaanaatiif bitamuun akka nurra jiraatu barreessee kan darbedha jechuudha. Kan biraa mormitoonni gonkumaa balaaleffatamuu akka qaban mormitoonni shakkitoonni mana kiristaanaa irratti ka'an gonkumaa akka isaan balaaleffatamuu qaban ergaa ergee jira jechuudha. Kanaaf warreen qulqulloota irratti ka'anii morman warreen kanaatiin deebiin gahaan akka kennamuudhaaf qabu qulqulluun kun bal'inaatiin barreessee ni arganna jechuudha. Kan biraa barbaachisummaa gamtaa kiristaanotaa. Gamtaan yookaan immoo tokkummaan kiristaanotaa iddoo olaanaa qaba. Kanaaf gamtaadhaan ni sochootan malee gamtaadhaan yoo taatan malee tajaajila keessan fullaasuu hin dandeessanii. Kanaaf yeroo hundumaa fakkeenyaaf qulqullichi abbaan keenya Daawitis kadhannaa isaa keessatti jedheera jechuudha. Gamtaadhaan ta'an yookaan immoo kadhannaan gamtaadhaan kadhatamu keessatti kadhannaan nama tokko fudhatama qabaatee warreen kaan hundumaa fayyisuu danda'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf Museen seera barreesse keessatti Abrahaam waa'ee uummata biyya sana keessa jiraniif akka kadhateetoo waaqayyoon immoo qulqulluu Abrahaamiif jecha namoota biyya sanaa badiinsarraa akka isaan biraan ni argina jechuudha. Kanaaf gamtaan kiristaanummaa barbaachisaa akka ta'e ergaa isaa tokko barreessee jira jechuudha. Kan immoo ergaa isaa bal'inaan barreessee jira jechuudha. Inni kan biraani waa'ee iccitii cuuphaati. Iccitii cuuphaa kana bal'inaatiin abbootii barreessan keessaa qulqulluun Agnaatiyoos tokkodha jechuudha. Qulqulluun Agnaatiyoos waa'ee cuuphaa irratti waa'ee iccitii cuuphaa barreesse irratti keeyyata hedduu barreesse keessatti cuuphaadhaan mootummaa waaqayyoo akka dhaalu ilmummaa Sillaasee akka argannu bal'inaatiin barreessee jira jechuudha.
Egaa namni tokko wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti akkuma barreeffameerra kan amane kan cuuphamne ni fayya. Kan hin amanne kan cuuphamne immoo maal ta'a itti murteeffama jedhee akkuma barsiise qulqulluun kun immoo hima kana yookaan immoo wangeela Maarqos irra kan jiru kanaa fi waa'ee cuuphaadhaan kan wal qabatu keeyyotoota hedduudhaan waa'ee cuuphaa bal'inaatiin barreessee ummatoota yookaan immoo kiristaanota Efesoon akkasuma biyya Roomaa keessaa Teeraales keessaa fi mana Maagneesiyaa keessa jiran keessatti bal'inaatiin barreessee akka ni argan jechuudha. Ergaan isaanii shanaffaarraa waa'ee qulqulleetti haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam gonka durba ta'uu ishii raajicha Hisqeel irra boqonnaa 44 lakkoofsa 1 kaasee kan barreeffame sana irratti haati keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam gonka durba akka taate kan akkuma amma shakkitoonni jedhan ishiin dhaloo yookaan immoo ijoollee biraa qabdii jedhanii akka ka'an kana osoo hin ta'in gonka durba akka taate keessa barreesse keessatti yookaan immoo keessa isaaniif erga irratti bal'inaatiin barreessee ni arganna. Inni gambiraa ja'affaarratti waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessumaa tibba dhukkubbiitiin wal qabatee kan jiru waa'ee gadirfamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keeyyotoota barreesse keessatti ergaa barreesse keessatti bal'inaatiin qulqulluu barreessee ergedha jechuudha. Inni gama biraanii waa'ee icciitii qurbaanaati. Waa'ee icciitii qurbaanaa kana immoo wangeela Yohaannis irratti kan barreeffameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 hanga 54 kan barreeffamee jiru Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbatee jira. Dhugumaan isiniin jedha kan foon koo fi dhiiga koo dhugu jireenya bara baraa qabaata. Kan foon koo hin dhugne kan foon koo nyaanne dhiiga koos kan hin dhugne jireenya bara baraa hin qabaatu jedhee akkuma barsiise keeyyata kana bal'isee foon isaa nyaachuun akkamitti dhiiga isaa dhuguun akkamittiin akka jiraannu bal'inaatiin kan barreesse keessaa abbaan kun qulqulluu Agnaaxoos isa tokkodha. Waaqayyoonis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu addunyaa kanarratti barsiisaa turetti daa'ima ammatee duukaboota isaatii fi warreen kaaniif fakkeenya taasisee barsiisedha waan ta'eef eebbi qulqulluu kanaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Qulqulluun inni biraan qulqulluu Qelementoos isa Roomaa jedhamee kan beekamudha. Inni kun immoo Saint Clement of Rome warri afaan Ingiliffaatiin Saint Clement of Rome jechuun inni kun immoo qulqullichi Clementos qulqulluu biyya Roomaa keessatti dhalate biyya Roomaa keessatti kan guddatedha. Egaa Rooman kiristaanummaadhaaf jalqabasi kiristaanummaa balleessuudhaaf immoo jalqabadha jechuudha. Egaa biyya sana keessatti qulqulloonni hedduun isaanii kan yaa'anidha jechuudha. Biyya Rooman kana keessatti kanneen achi keessatti wareegamanis hedduudha kanneen yaa'anis hedduudha jechuudha. Gaafa nu ari'an gaafa nu balleessuudhaaf ka'an nuti immoo ni baay'anna. Akkuma jedhe qulqulluun Phaawulos gaafa nu ari'an ni baay'anna jechuudha. Gaafa nu ajjeesan ni baay'anna jechuudha. Fakkeenyaaf muuzii tokko yoo haadha isaarraa kunneetoo hin ta'in jalaatiin hin ba'a. Baarzaafii hafuudhaan biqiltoota keessaa jechuudha. Gaafa haadha isaa gubbaadhaan muran hedduun bukkeedhaa kan yaa'an jechuudha. Shunkurtii fudhatanii ilaaluu dandeessa. Shunkurtii haadha isaa gaafa muramu jalaa kallatu jechuudha. Kiristaanummaa keessas akka kanadha jechuudha. Gaafa gubbaa isaa ciran yookaan immoo warreen qulqulloota gaafa ajjeesan jalaan immoo kan ka'an hedduun isaanii jira jechuudha. Kanaka qulqullichi abbaan keenya Phaawulos ergaa Ibrootaaf barreesse keessatti bal'inaatiin ni arganna jechuudha. Egaa qulqulluun Qelementoos biyya Roomitti dhalatee biyya Roomitti kan guddatedha. Egaa Phaaphaasii Roomaa isa arfaffaa ta'uudhaanis qulqulluun Qelementoos kan ga'edha jechuudha. Egaa innis kitaaba gurguddaa lama kan barreessedha. Egaa kitaaba Qelementoosii fi ergaawwan lama akka barreesse seenaa isaa keessatti ni argina jechuudha. Kitaaba Qelementoos kan jedhamu kan barreessedha. Kitaaba kana akka Hayimaanota Aboo keessatti bal'inaatiin barreeffameetu ni argina jechuudha. Fi akkasuma ergaawwan gurguddaa lama barreesse. Ergaawwan isaa kuni inni tokkoffaan ergaa isa duraa keessatti waa'ee qulqulluu Phexros Room ta'uusaa, lammummaa Room qabaachuusaa, akkasumas barsiisuusaa Roomii keessatti deddeebi'ee barsiisuusaa fi adeemsa qulqulluun Phaawulos gara biyya Ispeenitti yookaan immoo gara Ispeenitti taasise raawwate kan sirriitti barreessee jirudha. Akkuma kana bara Neeroon Qeesaaritti ari'atamuudhaan mootummaan qulqulluu Phaawulosii fi qulqulluu Phexros wareegamummaadhaan akka isaan boqotan waa'ee wareegamummaa isaanii keessumaa biyya Room keessatti gadi garagalfamanii keessumaa qulqulluun Phexros hangafni duuka buutotaa gadi garagalfameetu akka fannifame yookaan immoo wareegame bal'inaatiin ergaa kana keessatti barreessitu kan arganidha jechuudha. Kanaatiif guyyaa har'aa nuti achirraatii ergaa kanarraa barannee irraatii nuti immoo qulqulluu Phexros qulqulluu Phaawulos jarreen kanarraa qulqulloota kanarraa eebbi isaanii nurraa akka bulu
yeroo hundumaa kitaaba isaanii ergaa isaanii barreessu dubbisuun nurraa barbaachisaa jechuudha. Isaan duuka buutonni abboonni keenya bifa kanaatiin barreessanii kan nuuf darbanidha. Nu immoo guyyaa har'aa irraa barachuun dirqama kiristaanummaa keenyadha jechuudha. Dirqama kiristaanummaa keenyadha. Ergaan lammaffaa irratti waa'ee gaabbii galu. Qulqulluun Qelementos kan barreesse keessaa lammaffaan waa'ee gaabbii galu. Gaabbiidhaan jireenyi bara baraa akka argamu akkasumas tajaajila Waaqayyoo fi du'aa ka'uun akka jiru bal'inaatiin kan barreesse yoo ta'u, booda irra garuu innis mormi isaa silliqfameetoo bara mootii Tiraajaan kanatti ni wareegame jedhachuudha. Waaqayyoon eebba qulqulluu kanaa akkan waliin taasifatu fedhaaf eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Inni sadaffaa irratti argannu qulqulluu Poolikarpas. Qulqulluun Poolikarpas abboota duuka buutaa yookaan immoo abboota duuka buutaa keessaa isa tokko yoo ta'u, Sarmeenitti bara 84 Kiristoosiin boodatti kan dhalatedha jechuudha. Qulqulluun kun barataa qulqulluu Yohaannis Abbaa Wangeelaati. Qulqulluun Poolikarpas kun egaa Phaaphaasiin Bukuloos jedhamu ijoollummaa isaatii kaasee amantiidhaan sirriitti kan barsiise Phaaphaasii Sarmeen yookaan immoo Sarmeenitti biyya Sarmeen jedhamtu keessatti Phaaphaasiin Bukuloos jedhamu kun qulqulluu kana yookaan immoo qulqulluu Poolikarpas kan abbaasaa yookaan immoo barsiisaa isaa hafuuraa Yohaannis Abbaa Wangeelaa irraa fudhatee kan guddisee aangoos kennee fi aangoo daaqonummaa irraa hanga Phaaphaasummaatti kan geessisu kennee fi biyya yookaan immoo biyya sana keessatti akka inni tajaajilaa ture ni argina jechuudha. Egaa episkooppoosis ta'eetoo biyyoota garaagaraa keessatti deemee tajaajileera. Keessumaa biyya Izmir jedhamtu keessatti episkooppoosummaadhaan akka tajaajilee qabsuurri isaa seenansaa ni argina jechuudha. Egaa keessumaa qulqulluun Poolikarpas kun biyyoota Room keessatti qeesaaronni Room yookaan bulchitoonni Roomii labsii mana kiristaanaa irratti baasan keessa yookaan immoo manni kiristaanaa gubattu, manni xaawutii immoo abanamu, manni waaqarkee abanamu jedhaniitu labsii kana dabarsan keessatti egaa rakkinni kee akka sitti salphatuuf Kiristoosin ganii salphinni kee yookaan immoo rakkinni kee akka sitti salphatuuf maal godhi Kiristoosin ganii maqaa qeesaarota Roomaatiin kadhadhu, qeesaarota Roomaatiin yookaan immoo waaqarkee Roomaanotaatiin kadhadhu, warri nuyi hin fakkaanne haa badanii jedhiitu kadhadhu jedhaniitu isa gorsan jechuudha. Innis akkas jedhe egaa kan irraa barate beeka waan ta'eef eenyurraa akka barate beeka waan ta'eef qulqullicha Yohaannis Abbaa Wangeelaa irraa barate. Qulqullicha Yohaannis Abbaa Wangeelaa mul'ata guddaadhaan hanga samiitti ol ba'ee citii samii keessa jiru bal'isee dursa waa'ee keessuma Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti kan argan jechisaadhaan bal'iseetu waa'ee jecha ta'uu qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos innis booda immoo waaqa ta'uu isaa deebisee bal'inaatiin kan barsiise isarraati kan baratedha waan ta'eef akkas jedheetoo deebiseefii jira jechuudha. Egaa inni garuu akkas jedheetoo deebise waggaa 86 gaafa guutuu kan immoo bara 86ffaa taate waggaa 86 guutuu kan na jiraachisaa ture waaqa ana hin balleessinee fi isa ana jaallatu akkamittan gana jedhee deebiseefii jedha jechuudha. Waaqa na kunuumse waggaa 86 guutuu na kunuumse na guddise asiin na ga'e na jaallate hanga qaraaniyooti dhiiga isaa qulqulluu foon isaa qulqulluu muree kuteenaaf kenne akkamittan gana waaqarkee keessaniif jedheetu addabaabayii irratti yookaan immoo waltajjii gubbaa irratti bootota kana qaanesse. Isaanis immoo yeroo kana hidhanii silliqsaniitoo wareegamummaadhaan akka boqote bara 155tti Kiristoos booda waggaa 86ffaa isaa irratti wareegamummaadhaan addunyaa kanarraati akka boqote arginaa jechuudha. Egaa webbi qulqullicha Poolikarpas barataa qulqullicha Yohaannis isaa Wangeelaa hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Inni gama biraan irratti kan laallu qulqulluu Hereeniyoos kan jedhamudha. Qulqulluun Hereeniyoos abboota duuka buutota keessaa isaan tokkodha. Egaa dhaloonni isaa bara 130 Kiristoos dura yoo ta'u biyya Eesiyaa keessatti kan dhalate biyyoota Eesiyaa keessa yookaan immoo Eesiyaa keessatti kan dhalate hiikni maqaa isaa naga qabeessa yookaan immoo kabajamaa jechuudha. Hereeniyoos jechuun qulqulluu Hereeniyoos jechuun kabajamaa yookaan immoo naga qabeessa akka ta'edha. Inni kunis barataan isaa yookaan immoo abbaan hafuuraa isaa barsiisaan hafuuraa isaa Poolikarpasidha. Wal irraa barate jechuudha.
abboonni keenya bifa sanaatiin. Kanaaf kaa guyyaa har'aanus abboon manni amantaa keenya barsiisota nuuf ramaddee isaan irraa kan barannu jechuudha. Dakka mazaamurti kan jedhamu yookaan immoo dakka mazmuriin yookaan immoo barataan fakkeenyaaf Qidduus Sillaasee yookaan immoo Qidduus Sillaaseetti baratee ba'e yoo ta'e dakka mazmurii yookaan immoo barataa duukaa bu'aa achitti baratee qulqulleetti yookaan immoo teoloojii Qidduus Sillaaseetti baratee too ba'e jedhamee too bifa sanaatiin ragaan kennamaaf jechuudha. Akkuma kana kaa abboonni keenya bara sana keessatti qulqulluun Ireeniyoos barataa Poolikarpas ture jechuudha. Poolikarpas kun immoo inni irraa barate qulqullicha Yohaannis abbaa wangeelaa irraa barate jechuudha. Egaa naannoo bara 160tti biyya keessumaa biyya Gool keessatti yookaan immoo Faransaay ishii jennee waamnu yookaan immoo biyya Faransaay keessatti tajaajila episkooposummaadhaan akka ture seenansaa ni argina. Egaa duuka buutota bal'inaatiin gargaaraa ture heddummaadhaan yookaan immoo abboota duuka buutota keenya bal'inaatiin waan gargaaraa ture isaa wajjin waan barataa ture isaan irraa waan barachaa ture isaa wajjin waan tajaajilaa ture heddumminaan waa'ee deebii shakkitoota bal'inaatiin kaasee keessumaa araarsummaa qulqulloota araarsummaa keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam sagada waaqummaa sagada kennaa adda baasee bal'inaatiin deebii shakkitoota kan barreessee jirudha jechuudha. Egaa bara mootii Sebaataams keessatti bara 202 dhaloota Kiristoosiin booda boqoteetoo jira jechuudha. Eebbi qulqulloota kanaa hunduma keenya wajjin haa ta'u maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa abboonni keenya bifa kanaatiin amantaa isaanii eeganii barsiisanii lallabanii har'aan nuuf ga'aniitoo jiru. Isaaniif addunyaan kun hin malleeti. Gogaa hoolaa uffatanii jooranii fixeensa arraabanii dhagaa buraafatanii. Egaa nyaanni addunyaa kanaarree osoo nyaachuudhaa qabanii isaan garuu waa'ee Kiristoos jedhanii addunyaa kana dhiisanii baqatanii deemanii sagalee bineensaa osoo hin sodaatin bosona keessa deemanii namoota barsiisuudhaaf jecha Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya godhatanii hanga wareegamummaatti qulqullootni kamumtu algatti kan jireenyi isaanii darbin jiru jechuudha. Itti tolee kan darbin jiru jechuudha. Qulqulluun kun magaalaa kanarratti mana kana ijaarratee misooma akkanaa keessatti hirmaatee kan jiru seenaa isaanii keessa jiru jechuudha. Waa'ee Yesuus Kiristoos lallabanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabanii mormi isaanii murameedha. Guyyaa har'aa ka namoonni hedduun keenya waa'ee amantaa keenya garamii akka dhufte irraanfachuu irraa kan kaane guyyaa garaagaraatti gaaffiidhaaf hin malleen jireenya keenya lubbuu keenya kan qisaasessaa jiru hedduun keenya ni jirra. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo seenaa abboota keenyaa gaafa baran isaan irraa barannee ofii keenya of tiksinee dhaloota dhufus tiksuudhaaf jechuudha. Tiksuu gaafa isin jedhu badinsarraa eeguu jechuudha. Ofii keenya badinsarraa of eegne warreen immoo nu duukaa dhufanis ijoollee keenya dhala keenya kan kana booda jiraniif dabarsuun dhaalchisuu kan dandeenyu yoo jiraate ni guddaan amantii kanadha jechuudha. Abboonni keenya bifa kanaatiin morma isaanii nuuf kennanii morma isaanii amantaa kanaatiif kennanii nu eegsisanii kanarraatiin gaanidha waan ta'eef nuyis har'a guyyaa har'aa wareegamummaan hedduun isaa jiraaterre wareegamummaadhuma hin taane jireenya keenya balleessuu akka hin qabne dhaamsa isiniif dabarsa. Waaqni nu barsiise kan nu gorse Waaqni abboolii keenya maqaan isaa guddaan kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u isa barannee Firii 30-60 tajaajiltoota mana isaa dhaaltota mootummaa isaa kan taasisu fedhaaf eeyyama isaa guddaan nuuf haa ta'u nu haa eegu nu haa tursu hanga bara baraatti.